الله يا الله ربي يا حليم سيمني. اوكي ما قلت سمع نشيدين جيتو باليتامي يفهم كالسيا نشيدا نشيدا أنا تنبهو ما يعلم أي الجنسيان بين القرآن المقراس أبشر كلامي أتينا ولو تكال سجارة ورلو هاي تيفا هاي بابا تقول نام تكوكا ورابني قبل سنواتيسنا وري waraabaa jechuudha waan ta'eef tuma jal jedha. Okay, hai. Okay, sagalee dhagahamaa jiru jaali. Okay, ammaan tanoo. Laa hin dhagahama ustaaza jira. Aduma jedhan Sagalee hin jiraame tokko tokko naa barreessaa. Okay, sirriitti isin dhagahamaa jiraame. Okay, baay'ee galatoomaadha. Waloodhaan haadha mana keetii faarsuumaata kan qabu. Yani akka fakkeenya isiniif ta'u jeeti. Qoy namni humni lamaa seenu. Hai inshallah ana berat kuasa ni tahu dia. Ni kuma lama jalan. Nagara kun tokko jira nagara kuma lamaa seenu. Obboleeyyan taaptaappis godhaadha. Taaptaap godhaa inshallah koppii linkillee godhaadha warri linkii qabna. Inshallah sagantaa keenya itti fuftii taaptaap godhaa koppii linkii hin dagatinaadha. Injilin Ali Sada, okay. Main ni waloota injilin ini sinanjo me lama barreessa warri injilin takka barreessa. Laa filannoo keessa galuun qabu siif anaaf moo jalqabu irratti anaaf jedhamu isaan fi. Okay, lama barreessaa jiranii injilin jechaa jiranii. Walla tokko tokko barreessaa irraa nasiif yoo barreessan. Okay. Okay, I think for far. Ya subhanallah. Atinaaf lubbuudha siif aannan siin je'een maqaa si moggaasa dhandhama jaalalaa siituun na obaasa aannan dhama qabalakki siin madaalu naaf maqaan kee adda isa aannan caalu utubduu onnee koo kan dhugaa jaalalaa nabii siin jedhure damma isa walalaa ittiin si waamuufan maqaa addaa dhabaa dammi siin madaalu lakkii gagaa qaba
of biraa sidhabee tasa arguu hin fadhu warqeedhaa fi meetii albuuda siin jedhu qe'een waan siin jedheen isaan si waammadhaa ba'aa jaalala kee ofirraa obbaafadhaa onni koorraa fuulee ittiin si waameera dubbuu koo siin jedhee si moggaafadheera jaalala isa dhugaa sirrattan hubadhee siitu anaaf dawaadha baasee yoon dubbadhee siitu raabsaa kootii isa hidda dhiigaa yoon sirraa fagaadhe qalbiitun na fiigaa sumaadha kannaan koo inni gaafa dhabaa fayyaa koos kan keetii cabni kees naaf cabaa takkallee jireenya anaaf si dhabuudha narraa hin fagaatin ati naaf lubbuudha jettii walalooni akkasii haadha mana fi faaksuun uumaan qabu ay cafaa keessatti namuu baay'ee jeeku qaama baaragee namuutu Habibi. Syukuran sih kata koma. كسي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هندا ونجرامي اتنجرانو كلام ربي سبحانه وتعالى قرآنا سنفو إن شاء الله سورة جبتو تيرهم دكران صلاة خيستي الكتاب فاتحة نسلي قراء إن شاء الله دقي فدادا قروغا أني أستاذة سيمتي برتادا نمو برتاجرو هذا أستاذة كان جنة قول ما نسيتين دعمت إن شاء الله فاتحة نسلي جلقبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akasi obboleeyyan keenya hundi keessanuu addaambuudhaaf dhiyaanneeti jirra. Daqiiqaa muraasa waliin turra. Obboleeyyan keenya guddaan naa fi giiftii dureen xiyyaa haati mana kiyyaa kabajamtuu fi jaalatamtuun giiftii dureen Sumayyaan kaayyoon nuti asitti liivii baanee keessaafuu guyyoota sadiif wal duraa duubaan isin wajjin sagantaa teenya gammachuu teenya qoodachaa jirruuf Sumayyaan fakkeenya obboleeyyan keenya shamarraniiti keessaafuu akkasuma obboleeyyan keenya kan karaa Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa اهدنا الصراط المستقيم خربين جيسن خرا دليلا سن ورا هن أجره وردان دي سن الراج فمه إسان سن يفكين أكتاتي أرجمتتي فلدرا في اللي حال سنين أكتفوفتو فكين يبدا أكتاتوف إسيرا أكوا برتنيف نورا أكوا برتنيف even warroottan bultii jaartanii illee jechuudha naaf Sumayyarraa akka waa baratanii fi
wanni hojjetan yoo barnootaaf tahe waa takka rakkoon qabu kanaafuu hundi keessanuu akka nurraa baratan qofaa fi kan dhufnee liivii baane malee dhimma biraa tokkoo fi miti waan takka barbaadaa fi miti baay'ee takka isin jaalanna ammaas isinilleen anaas tahee Sumayyaas baay'ee jaallattanii nulleen baay'ee takka isin jaallanna soo kanaafi namootan gaaf tarii ilaalchi keenya kun hin galiniif tarii suutatti inni galaaf jeetii yaada saniif inshallah akkasii kuwa qabaadhaadha abshira yaa carraan keetiittuuf carraayu nama seenanii beektaa madarakii tokkorraa madarakii tokko yeroo yoo tarani abaluuf carraa kennina jedhanii taranii samara baay'ee galatoomii mee gifti duree arraa sagantaa arraan tanaa waltajjii teenya isa sadaffaa fi akkasuma isa xumuraa yeroof kan isa xumuraa inshaallah sagantaan itti aanu kan qaamaan wal bira dhufnee akkanumatti hawaasa keenya wajjin gammachuu ittiin qooddannu kan ta'uudha inshallah garuu kun kanarraa guyyaa bootaatii kan keessaafu gama tiktookiitiin viidiyoon baanee si waliin gammachuu ta'ee dabarsinu akkasii quba qabaadha isinirraa sin turru wahii yaadadhanii beektaa waa'ee isinirran turru kanarratti adeera fiyyaa Sheekh Mustafaa Sheekh Saadiq Rabbiin umrii isaa haa dheereessuu keessaafuu ulamaa'onni keenya darasoonni baay'een warroottan diin rabbii baratan Sheekh Mustafaa Sheekh Saadiq namni hin beeyne hin jiru abbaa darasootaa abbaa ulamaa'otaa abbaa rakkataa jechuudhaan beekama koodiin inni ittiin beekamu jechuudha Sheekh Mustafaa Sheekh Saadiq narran turin narraa hin turinii siin jaam masgiida deemu hundatti jechuudha deemeeti ol ka'ee jechuma lamaa sadii siime jechuudha akkasitti inshaallah jecha isaa saniin yaadadhee narraan turin narraa sin turinii waan jaamusan jechuudha saniifuu inshaallah isinirraa isin turru isinirraas hin turru akkasitti daqiiqaa xiqqishoon nu hafee sagantaa teenyaa ni xumurraa daqiiqaa hangaafisan gastii bannee waliin marihannee yaada wal dabarfannee inshaallah akkasitti xumurraa سجدان غرا جيفتي دريتين أجيسين دبرسا فليتفضل مشكورا وماجرا دبي نركب لستني برسلايو يا تو ها غرا تو مرا أكو ولي غلا تبلو تفيا إن شاء الله يرو دينا سيران لأنه تاري سببين nuti karana baane farra garqa barratti gama kootinani ani fiizaan tokkuma abbaa fi ilma dhamti waan sirriinne kudhan soddomatti fakkaata nuti tokkumadha sagantaa galateeffannaati ani maalin nu badhaan tokko Rabbiin gaditti nama qabaatus nama ni fayyada maaliifi jalqabarratti alhamdulillah Rabbiin nama galatoomuu kinaatu danda'amu yeroon gadda koottis yeroon gammachuu koottis akkasumas gammootiin yeroon kophaa jirus waan hunda taatanii kan nafaana turtan hundi keessanuu jalqabarratti guddaa galatoomaa warra Rabbiin gaditti har'aan nageessanii akka amaanaatitti anaa warri bachaa turtan galatoomadha amaana sammuu fuutaniitiin isaan biraan geessanii isaanis immoo hanga wajjin jiraachaa jiru keessatti Rabbiin umurii isaanii naaf haa dheeressu isaan yoo nan jedhu kana taa'uu nama baay'ee isinitti fakkaatina aadaa keenyatu isaaniidhaan ijoolleen asiin beektanii isaan jennee akka waamnu godha jiru gammachuun jiraachaa jira alhamdulillah du'aa dhuma nuuf godhaadha gammachuu haadha jiru irra jiru kana immoo hanga daqiiqa muraasaaf haa ta'u walumaanii qooddachuu dhumaafidha malee waan biraatti miti isaan hangasuma laayivii kanas akka kan koo hin fayyadamaniyyuu
almatu wal mammadate ummata kan keenya kanallee galateeffachuutiin qabna yeroo gaddatillee gadda keenya ittiin dabarsaa jira yeroo gammachuutillee gammachuu keenya laan kana dabarsaa jiranii akka obboleessas ta'anii akka abbaas ta'anii akka waa hunda taatanii wallahi nafaana jiraachaa turtanii guddaa galatoomaadha akkasumas immoo warroonni arrabsaa naan qeeqaa naan tuffataa waggaa takka guutuu naarrabsaa baatanii suuraatu gadi galabbatalleen narraa dubbataa baatanillee anaaf maal naaf ta'aa deeme jabina naaf ta'aa deeme jechuudha. Malee naaf isaan deemu namni tokko yeroo baay'ee jiru namaa keessatti galeetiin siqeessisuudhaaf deema garuu kan nama uumes kan nama jiraachisus rabbiidha alhamdulillah. Rabbumatu uume rabbumatu dammoo riskiin kan isaan irra nu jiraachisa waan ta'eef isin naanaaf yaani utubaa naa taatan jechuu danda'a. Maaliif akkuma daran qormaatamu daran jabaachaa deema akkasumas dammoo namoonni baay'ee kan qormaataa jiraatu malee kan jabaadhaan jedhee harka naqabee rabbiin gadi karaan nageellee ni jirtu isin jeffasanoo galatooma akkasumas dammoo saayibban kiyyaalleen galatooma barsiisonni kiyyaalleen galatoomadha. Baabii kiyya sinillee guddaa galatooma ishii siniin jaaladha siniin kabaja rabbiin umrii dheeraa siniif haa kennu. Rabbi kan sinjalat sinin jedhu hunda kan sinjalat dashi abshir rabbi laki saayettin jalatte tilli rabbi si ajalatu amin beekta ummata kana waan baay'een dubbadalaa dhufu sun viidiyoo cufattanii raattan abshir dubbadha sagantaan teessanii kan okay akkasii inshallah sagantaa teenya gara xumuraatti deemna akkam jettan akkasiin inshallah tarii torbee guutuudhaanis mashguuladha waan ta'eef yeroo hin qabani anilleen tarii akka duraanii tiraadaran yaani wanti duubatti na deebisu tokko hin jiru namni tokko tarii laalcha nama tokko yoo laalu akka duraanii miti baddeertaa amantaarra dubbachuutti nu ibseertaa warra jettanii ilaaltanillee ani kaayyoon tiyya takkaaf takka amantaatti beekumsa irraa qabaachuu baadhuun jaaladha. Nama tokko wanta hin danda'u kufurii keessaa gara islaamummaatitti waamu wanti na daangessu hin jiru. Isaanis daran dammoo bamana keessu wanta kanarratti na cimsu malee wanta kanarratti dubbatti na deebsu waan kamiyyuu raawwatanii haraayyuu kan duraanii caalaa cimeen isinii dhufa. Barnoota diinillee barsiisan gollee na barsiisaa jira. Barsiisaa koos ta'ee dammoo abbaa manaa koos ta'ee dammoo isaanillee na barsiisaa jirani. Banagaa achillaa namni tokko jaarsarraan hin caraatu akkas hin caraan kan jedhamu yaada akkasiitu jira tureeyyuu. Itti na baasisuuf deemtanii amma fakkeenyaan abbaa manaa fi yeroo abbaa manaatti naa ta'u jira yeroo ustaaza naaf ta'utu jira jechuudha. Yeroo na qaraasisutti maqaa isaaniitiin jarraafin wayyaa ustaaza jedhee taran isaa waama. Taa'imni itti qara'uun qabaa taa'imni itti baradhuun qabaa yeroo naaf kananii haala ture yeroo san keessatti jechuudha. Kan maafi warroon abbaa manaa qabda illee abbaa manaa keessan ilaalee baradhaadha. Jinjanaa bichaa osoo hin ta'in jabaadha barumsa irratti illee isin jechuu barbaadan. Akkasiidha nama baratee barsiisu rabbiin na godhu. Kan duraanii caalaa cimeen isinii dhufa akka inshallah kara kan irraayyuu jechuudha. Nama na barsiisu nama diina irratti na jabeessuun qabadha malee nama diina irraa duubatti na deebisu qabaadha miti. Kanaaf duubatti deebisi kan duraanii irratti warra yaadanillee ani kan duraanii irra cimaatiin hin jira yaada kana kan kaasu batala ijoollee kaafiraati. Inshallah rabbiin sinaa qajeelchu warri mikinaata rabbiin godhee kara kootiin qajeeltanillee jiraata rabbiin sinaa qajeelchu. Kanan jechuu barbaada baaba keessanoo maal jettan ani xumureedha gama kan kootiin galatoomaan dubeessan. Yeah, okay, baay'ee xiqqa galatoomi. So anis waliin jawwan qabu daqiiqaa 20 takkaaf gastii bannee waa hedduudha. Isinleen anilleen isiif waa hedduudha. Kan akka haadha abbaa caalu jira? Hin jiru jechuudha. Kanaaf warri koomentii adabadha. Warra soddaati dhiisa baabaa kiyoo. Maaf baabaa jettaan isin jechaa jiru. Anilleen maamaan jaanii haadhaas niif ta'a. Jaartii jechuun already by the way jaartii jechuun haadha
obboleettii saahiba soo jaartuu bichaa fillarina ayyaa faatoche Ninnu faabeen abakkaashii kennaan isa kagirtaan jaalaa jiran. Ishi Nagaan turaatti. ayyaa assalamu alaikum